Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya hangafa odeeffannoo keenyaatiin sirni yaadannoo Iizii Kaabaatti waggaa 5 dura raayyaa ittisa biyyaa irratti ta'eef sirni dungoo qabsiisuu raayyaa ittisa biyyaatiin yaadatamaa ooleera. Tigraay keessatti raafamni nageenyaa gareewwan hidhatanii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti lolli eegaleera. Rakkoon mana jireenyaa barsiisotaa fi daballiin miindaa barsiisotaa lafarraa harkifachaa jira jedhame. Wallagga Bahaatti waraanni raayyaa ittisa biyyaa hawaasa finxaalessa faannoo ofirraa qolachuuf qawwee bitatan irraa hidhannoo hiikaa jiraachuun dhaga'ame. Balaa sigiga lafaatiin Keeniyaatti lubbuun lammiilee du'anii dabalaa jiraachuu fi mataa odeeffannoo keenya isa dhumaatiin ammoo filannoon Taanzaaniyaa booda muddamnii fi raafamni sochii mormituu fi hawaasaan hammaachuu yoo ta'u, kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qabu jecha kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun nu waliin tura. Odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Yaadannoo rashanamuu bara 2018 Iizii Kaabaa ilaalchisuun raayyaan ittisa biyyaa sirna dungoo qabsiisuun taatee waggaa 5 dura raayyaa ittisa biyyaa irratti ta'e akka irra hin deebi'amneef fi yaadannoo warreen lubbuun darbanii ilaalchisuun sirna dungoo qabsiisuutiin yaadatamaa ooleera. Meejar Jeneraal Abdannee Mangistuu fi ajajaa olaanaa fi giddugaleessaa Laatenaal Jeneraal Zawduu Balaay sirna dungoo qabsiisuun leelaa yookiin aggaammii waggaa 5 dura raayyaa ittisa biyyaa irratti ta'e ammas akka irra hin deebinee fi gareen TPLF'n taasifamaa jira jedhaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa garee hidhannootti amanu kun irra deebiin lola eegaluun isaa sadaasa 2025 meeshaalee gurguddoo fi ammayyaa'oo ta'aniin lola banuun kaaba Tigraayin to'achuun dhaga'ame. Haaluma kanaan gareen TPLF hidhannoo ammayyaa'ee fi dargaggoota bakkeewwan to'ataa jiran maratti fedhii fi kanneen fedha hin qabne dirqabaan gara dirree leenjiitti oofaa jedhu jedhame. Gareen TPLF kun bakkeewwan barbaachisoo ji'oopoolitiksiif isaan fayyadan jedhamanis to'achuu bakkeewwan kunneen waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti lola banuun yeroo raayyaan ittisa biyyaa dhiisee ba'utti gareen TPLF naannicha to'achaa jira jedhame. Kanuma irraa ka'uun rashanamuu fi booji'amuu raayyaa ittisa biyyaa onkololeessa 24 2018 Tigraay keessatti mudate ilaalchisuun raayyaan ittisa biyyaa yaadannoo isaa sirna dungoo qabsiisuutiin ibsataa jira. Uummanni raayyaa gaaffii karaa nagayaa fi dimokiraatawaan gaafachaa ture bulchiinsa TPLF irraa dhabuun karaa hidhannoo filachuun irra deebiin lola kaaba biyyattiitti hammeesseera. Hundeen miidiyaa akka odeeffatetti sadaasa 2025 kaaba Itoophiyaa godina raayyaa Asabootti jiilli daawwannaa pirezidaantii Tigraay Laatenaal Jeneraal Taaddasaa Wardaatiin durfamu raayyaa Asabootti sochii dhorkamuun dhaga'ame. Dhiyeenya jeequmsa waraanaa gama sadii raayyaa fi Aksum keessatti ka'een hookarri Tigraay kallattii garaagaraatiin itti fufeetii jira. Waldhabdee fi jeequmsi daangaa raayyaa fi wajaraa irratti uumame hordofuun ajajoonni daawwannaa misoomaa irratti hirmaachaa turan Joon Madidiinii fi durfamuu fi daawwannaa isaanii hojiin gara Makonnitti deebi'uu isaanii himame. Ajajoonni kunneen jiilli kun hanga karaan qulqullaa'utti sochii takkaallee taasisuu akka hin qabne ajajni itti kennamuun hidhattoonni maajoroonii naannoo Hawwinee, Maayinabarii fi Beetemaraa jiran haleellaa dabalataa waraana TPLF irratti banuuf soso'aa akka jiranitti dhaga'ame. Kanumaanis jiilli daawwannaa misoomaa jechuudhaan godina raayyaa nagayaa fakkeessuuf soso'aa turan pirezidaantiin bulchiinsaa yeroo naannichaa Jeneraal Taaddasaa Warradaa dabalatee qondaaltonni isaa wajjin jiran karaa Carcarii fi Makoniin bahee Maayica'uu fi Allajjeetti deebi'uuf dirqamuun himame. Naannoon Tigraay raafama nageenyaa hamaan raafamaa jirtu kanatti raayyaan ittisa biyyaa lola garee TPLF waliin taasifamu kana dandamachuu dadhabuun duuba deebi'uu humna dabalataa eeggachaa jira jedhame. Ajajaan waraanaa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamuraa Yohaannis waggaa 3 booda waa'ee lola Eertiraa fi Itoophiyaa ilaalchisuun yaada kenne. Eertiraan waraana yoo jalqabde waraanni Itoophiyaa hanga Eertiraa gahutti duubatti hin deebinu. Dhaabbileen basaasa Eertiraa isa morman beeksisuun barbaachisaa ta'a jedha Jeneraal Saamuraan. Waraanni yoo ka'e Itoophiyaan mootummaa Eertiraa irratti jijjiirama ni fiddi garuu ammoo waraanni Itoophiyaa hanga ammaatti lola hin jalqabne. Nu asab fudhanna jedha lolli Eertiraa fi Itoophiyaa ammas sadarkaa afaanii malee lolli akka hin eegamne himamaa jira.
Akka barreessitoonni tokko tokko gama miidiyaa hawaasummaatiin yaada isaanii qoodaa jiranitti ammatti Itoophiyaan basaastota mootummaa Shaabiyaa cimsitee ofirraa eeguu qabdi. Yoo waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa kan jalqabu ta'e TPLF waraana kana keessa haaloo ba'uu barbaaddi jedhamee yaadama. Garuu gareen TPLF meeshaalee ammayyaa'oo fi hidhannoo gurguddaa akkasumas miseensa isaanii baay'isuun garee dirree waraanaatti bobbaafamuu fi lola jajjabaa eegalaniiru. Torban darbe Baalee misoomsina samii tuquun himamaa turuu ni yaadattu. Manneen armaan gadii kunis beellama misoomni ishee irra hin sarbamne ture. Sana keessatti mana jireenyaa barsiisonni keessa galanidha. Qondaalonni Baalee akkana ta'uun hin beeknu jechaa sobaa turan. Sun Baalee manni barsiisotaa keessa jijjigaa tana hoo beektuu laata jechuun Jawaar Mohaammed barreesse. Kun rakkoo barsiisonni ittiin hafuura isaanii ittiin baafatan yoo ta'u, yoo rakkoon isaan himatan ija dalgaan waan ilaalamaniif. Manni kun jireenya barsiisotaatiif malee mana baaburri keessa kaafamee miti. Rakkoo barsiisaan keessa jiru lakkaa'amee hin dhumu. Godinaalee Baalee aanaa Sinaanaa mana barnootaa ganda hisuutti argamudha. Dhimma barsiisaa yeroo dubbannu maaf dubbatta? Maaltu si galche? Waan sin ilaallanne maaf dubbatta warri jettan amma hoo maaltu isinitti dhaga'ama? Sekondii 30 dhaabbadhaati oolmaa barsiisaan dhalootaaf oolee fi haala jireenya inni keessa jiraachaa jiru yaadame jechuun yoo barreessu Jawaar Mohaammed yoo deebii argattan koomentii jala naa kaayaa jechuun yaada isaa ifoomseera. Kana akka fakkeenyaatti kaasne malee manni jireenya barsiisonni baadiyyaa keessatti jiraachaa jiran kan kanaa hin geenyes kumaa fi kitila jechuun barreesse. Yaa dhugaa dubbachuuf firummaan hin kutu jedhamaam. Amantanis amanuu baattanis hanga jireenya barsiisaa hin fooyyofnetti qulqullina barnootaa wanti jedhamu hin jiru. Maddi fuula Feesbuukii Jawaar Mohaammed. Odeeffannoo keenya kan birootiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo leenjii garaagaraa leenjisaa ture gara dirqama itti aanuutti bobbaasuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi kaadhimamtoonni akkasumas maatiiwwan isaaniitiin ergaa baga gammaddan jedhu sirna eebba isaaniin eegalaniiru. Sadaasa 2025 lixa Shaggar Yaayyaa Gulleetti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii fudhateen battalatti hedduu irraa ajjeesu. Hedduu isaanii ammoo madoo cimaa fi salphaan adabuun gama meeshaatiin PKM tokko qawwee Akaamaa 31 hidhannoo rasaasa boombii fi meeshaalee garaagaraa irraa hiikuun galii dhaabaa isaaniif oolchaniiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu ganda Wasteetti guyyaa kaleessaa jechuun Sadaasa 2025 lubbuun namoota nagaa raayyaa ittisa biyyaan ajjeefamanii hanga ammaatti 3 ga'ee jira. Sababa rakkoo nageenyaan aanaaleen Kiiramuu giddaa ayyaanaa rakkoo finxaalayyii faannoo keessaa manneeffatee jiruuf hawaasni Oromoo rakkoof nageenya guyyaa gara guyyaatti otoo hin ajjeefamin oolee bulee hin beeku. Sababa finxaalayyiin faannoo ajjeechaa saamicha qabeenyaa akkasumas daandii irra dhaabbatanii imaltoota butuun baratameef hawaasni qawwee dhuunfaa bitachuuf finxaalessa kana ofirraa ittisuuf qawwee dhuunfaa bitatan raayyaan ittisa biyyaa tumsa waraana bilisummaa Oromoof gootu jechuun namoota nagaa ajjeesuun hammeessan. Hawaasni aanaalee kana keessa jiraatan mootummaan nagayaa hawaasa kanaa erga eeguu dadhabe abdii kutannaa keessa galuun gara qawwee bitachuu eegalan. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa ammoo hidhannoo hawaasa kanarraa hiikuu yeroo eegalan kanatti hawaasii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu dhukaasni lolli eegaluun kanneen hidhannoo fi of harkaa hin qabne irratti raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii ajjeechaa fudhateen lubbuun namoota 3 darbuun dhaga'ame. Ammas sochiin hidhannoo hawaasaa irraa hiikuu cimee itti fufee jira. Lakkoofsi namoota balaa sigiga lafaa Keeniyaatti mudateen du'an 26 ga'ee jedhame. Onkololeessa 3/2025 balaa sigiga lafaa kutaa lixaa Keeniyaa mudateen namoonni lubbuun isaanii darbe dabaluun 26 ga'ee jira. Kunis taatee sigigaa fi lolaa mudatee hordofee reeffi namoota 4 dabalataan argamuu hordofee akka ta'e AP'n gabaasee ture. Ministeerri dhimma keessoo Keeniyaa Kipchumba Murkomen taatee sigiga lafaa fi lolaa mudate hordofee namoonni 25 ta'an ammas eessa buuteen isaanii akka hin beekamne ibsanii mootummaan barbaacha namoota kana irratti xiyyeeffatee hojjetaa akka jiru ibsan. Kanaafis xiyyaaronni humna waraanaa Keeniyaa 4 bakka isaanitti kan bobbaafaman ta'uu
eeranii naannichatti kan geessu daandiin lafoo guutummaa guutuutti taatee sigiga lafaa sanbata mudate gargar cituullee ifoomsan. Manneen barnootaa 15 ta'an kan balaa kanaan karaan irratti citeef gargaarsaa fi waan barbaachisan kan xiyyaaraan kennamaa jiran jedhan. Iskoor Akuwaan hojii gaggeessaan dhaabbata Faannoo Diimaa naannichaa naannawaa Rift Vaalii Keeniyaa ammas sigiga lafaa keessummeessaa jira jechuun akeekkachiisaniiru. Balaan sigiga lafaa Keeniyaa Rift Vaalii kutaa bulchiinsa Maraakiyoot naannoo gaarota Chisaangoochitti sanbata darbe qaqqabe. Balaa kanaaf ka'umsa kan jedhame rooba guddaa yoo ta'u, lubbuu namootaattis dabalataa qabeenya dabalatee manneen jireenyaa 1,000 ol balaa kanaan manca'uu miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo filannoon Taanzaaniyaatti taasifamee fi sirni kakuu erga raawwatee booda pirezidaantiin Keeniyaa gara Taanzaaniyaa imaluun Saamiyoo Suluhuu Hasaniin baga gammaddan jedhaniiru. Haa ta'u malee filannoo booda gareen mormituu biyyattii fi hawaasni biyyattii keessatti hokkara kaasuun lubbuu namootaa fi qabeenyaa dabalatee gaaga'amni biyyattii keessatti hammaachuu gabaasaaleen hedduun sirna kakuu booda miidiyaaleen biyyattii ifoomsanii jiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kan haga ammaa ture. Odeeffannoo biroon hanga walitti dachaanutti